jira jirtu harka fuunee qabu hordoftoota keenya sirba yoo san geeffamuun react goona amma ulfaatitti nu wajjin tura. Jawwee naachatu qabate jawwee waan jabaa tokko naachi nyaateera naachi qabateera jedhaa. Fardi kophaa didee garbuu nyaachuu didee lugaama nyaatee jedhaara. Iccitiin soqoosaa fardi bulloon suni dideera diddaan akka jirudha. Naachichi nyaachuuf yaalullee jawween akka dideedha. Bulloon garmaamuu toraa maana hidhaa oolaa. Bulloon kun nama jedhamee qaba jechaadha. Isiniif galadhee yaada. Egaa asirratti shamarran shimala qabatanii ragadan argina. Dubartoonni shimala maaliif qabatan hiika jabaa qaba. Adeemsi duraan ture maalii amma hoo shamarri maaliif qabatan adeemsa qabsoo makamuu karaa lameenuu karaa warra kaabaa fudhachuu dandeenya. Adeemsa seenaa fa'aa warqeetuun fa'aa warri kaabaa qabsaa'onni Oromoo gaggeessan seenaa durii amma hoo dubartoonni waraana bilisummaa Oromoo keessa makamuun garaagaraa waan jiru agarsiisuuf ta'uu danda'a. Isaan illee hirmaata akka jedhan mul'isuuf ta'uu danda'a. Walachuuf keessa qabatanii yaada. Hayyicha sanyii gootaa isa qorachuu beeku maaqa tuqxanii sadiin nurraa eegu hayyuu hiitiin jedhaara jecha hayyuu jabaa akka saba eegu kan uummata eegu akka nurraa tuqanii jiran himaara jechaadha. Keekiyyaa nama dubbii kana keessa waqtii waan ijoo kaasaara dubbiin isaa qoosaadha malee waan jedheef qaba. Bulloo yookiin lammachi hidhaa jiru kun immoo waa mul'isa jechaadha. Lammacha kana dhufee namni waatti kennu jira. Deemee daawwata namni.
lammachi kun waan bakka bu'e qaba. Ammas deemanii dhufanii akka daawwataadhaan lammanni kun nama waan murteessaa wayii akka ta'e mul'isa jechuudha. Asirratti qeerroo kan harki cabee sukkuumachaa ture. Adeemsa siyaasa Oromootiin illee wal qabatudha. Qeerroo akka cabee baay'ee miidhamee akka jiru kun waraana akka dabalamee jiru kun du'e miidhamu agarsiisa jechaadha. Reebicha warra kaabaa kan hojii rakkatu nurraa dhaabaa. Isa sobaa jarri kun hin taane wajjin kijiba yookiin fakkeessa warra kaabaa kan wajjin firooma isaanii nurraa dhaabaadha. Ammas deebi'ee maal jedha keekiyya? Lammachi fardaa yoo kaate tolaa, lammachi harree yoo baate tolaa, lammachi nama yoo lolee tolaa. Wanti hunduu akka waan isaan toluutti agarsiisa. Hayyuu waan ta'u san yoo ajaje harreenis baamas yoo baatte namni waan isa hin dandeenye ol taa'anii deemu amma danda'u hayyuu yoo dhaggeeffate kunis amma sadarkaa isaatiitti ba'aatiin dalagaa isaa waan isa fakkaatu yoo hojjete akka agarsiisuu fi firoonni warra kaabaa kunillee akka hin taane sirriitti jedhamu leemee jechuudha. Ergaa guddaa qaba sirba jabaati. Dhiiga marartuu goota dhabanii cal'isuun hoodha. Dhiiga marartuu namni mararaa dhabne jechaadha. Nama mararaa inni ammas ibsaa jiru kun immoo artist Haacaaluu Hundeessaati. Haba'u gumaanii geeramu malee ana akkamiin taa'u haba'u dhugaan. Dhugaan nama mararaa kanaaf ba'u qaba. Dhugaan Haacaaluu Hundeessaa ba'u qaba dheer. Bulloon garmaamu toraa mana hidhaa oola. Wanti dalagaa isa fakkaatu namni dalagaa isa fakkaatu hojjete tola. Hayyuun dalagaa isa fakkaatu hojjete tola. Bulloon kun halluun isaallee bareeda waa dhaabanni isaa waa marti malee beekumsi isaa hayyuu dheeraa baay'ee akka saba barbaachisu dubbatee hareefillee. Hidhaa ooluun qabu gadi kamuu qabaa jedhaa.
hordoftoota keenya sirbi yoo san geetoon sirba ajaa'iba hiika baay'eetti kennuu danda'u haala qabsoo siyaasa biyya tanaa guutuu ibsuu danda'u waan baay'ee darganii baay'ee ibsuu danda'udha. Sirba daqiiqaa shaniitiin garuu sirba ergaa guddaa ergaa bal'aa of keessaa qabaachuu danda'udha. Baay'ee haala ergaa qabsoo Oromoo ibsuu danda'u. Haala fuuldura maal akka ta'uu qabu wantoota ta'uu qabanii fi warra kaabaa wajjin illee akka deemuu qabnu waan hunda isaa kan akeekedha. Ergaa nullee gama keenyaan viizhin intartimentii dhaabbata sirba isaa gad lakkisee bira dhaquun sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan hubachiisaanii sirriitti ilaaluu fi isa bira dhaabachuu qabna sirrii jajjabeessuu qabna waan inni isaa godhu aartistii ittiin guddisuu dandeenyu karaa kana waan ta'eef bira dhaabachuu qabna isiniin jedha. Egaa hundi keessanuu yeroo gaarii isin haa ta'u uummata qashtii nagaa fayyaa ta'aa hin badinaa yeroo gaarii.